Dubbachuu eegalaan baanatanii jiran, rirrifatanii jiran. Waggaa lamaan dabree gadi dhaabee booda waan Oromoo irraa eegamu, waan Oromoon, waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoo irraa eegatu qabatamaan agarsiisudha. Yeroo jalqabaaf as kan inni dhufe 2014 na fakkaata. Gaafa hedduun keessanii ni dhagama. Gaafa dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuu biyyi tunis. Uummanni keessanis gabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guutummaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaafan jechuun ni gaaftanire hin gaaffuun hiikkaan isaa waan biraati miti waan dalayneetti hin gaaffinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baan qixxaantii qabu akkuma duwwaa aangoorra gadi buufne akkasuma goonanii kitaabni kun seenaa ani si wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne Minisootatti waan dalayne Oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaaffinu jechuudha. Dhugaa jaayini nutuman nu cabsan jennee alaan alaa wayi waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee dhufeen daban gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoonni tuquun barbaadu. An dubbachuu eegalaan baanatanii jiran, rirrifatanii jiran, akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana, waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallabnee dhaga'uu baannaan iyyisuutu illee dhufa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Nun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaashinaa ni nuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu tun akka nurratti hin qubneen lallabu jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu
wajar rangka itu. Ammo, we are asking for conversation. Waggala ma bola ka ergan dabe ittihasas ne sosomne biyanage buza dinagge kume makan ke nyabade sanpan ne maka ke sanin jenne kadan ne dakam ne tu amma ko umman da ka aka dunya da gauti ittilallama jira yetu yo again it is bigat barau dende garummo dagau batani gurra isani bubol tom sekana itti bunna jennan maqasa bakana qabatani ittin kufu turesu hinayyan biyate ya kabonni kenya kesa rakko me katan wan biyasani tane binen suntan arra binen kesa ba on sa kusu hinayyan wetu we are asking for conversation lallaba jirra lallaba kenya daggefadda raftani firena kabdani raftani firena kabdani kursani uwa kesa dabartani bokoydani murratti rodani uri ngira ko ila yamnu o badal brahman na oromo daga ummatni kenya rakko arra kesa jiru kana zaman mulki sargembe zaman Haile Selassie sargembe zaman mallasati zaman dalku sargembe rakko kana unda offset bor nasir rayen kale daga gumma kai sangole kale to bola kai sangole arra bor wa yang sojo itiham mata de kana jala ino osin wetu sirrani sirraw wa nalimo baka mulai ko ngani ko Wara Jerman. Agar rasulnya segenyen, yang aku masih walgenu, ala ko fature. Oromon toko tate kam saun nande. Oromo walinda ge. Hogan oromo manin daw ala la. We were facing collapse of self-esteem, collapse of self-esteem. Mali ang bara sampai itu. Oromo miliyon shantam tae. Watak wadundan daw munadi ka to ko deman oromo no gashan tam paksa yo mampin sanji jirre lo wani mura da bamdarro oromo milyo shanda ma umambu swani jawda nang mura ro randa kan yo nyu we change this river arrammo fakki do nango bagatte ummata kenya madal tabe kun sangkam kanamu sangkam maka kenya anggo bagatte maka kayaknya nyata juga dia tuh. Malah udah jamaah juara orang mau biar muncul dan dong. Orang mau biar muncul dan dong. Orang mau hayu itu bang. Beda itu bang. Wan jualan luar roja tuh kon namula atau kofin ne amor lagi dah orang kayaknya isani all muncul dan dia. Kufat isani, samping isani, garing isani, lasting isani. Ummata keenya maqaa nyaate hamile nu buusaa jira jechuudha. Hamile ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu. Nummata guddaadha. Nummata kabaja qabu. Nummata tokkummaa qabu. Nummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaa guddanne, dalagnee guddanne. Kanaaf namni bakka jirtan kan gaafachuu qabdan. Wanti waggoota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina, hali Rabbi ja, warri kaleessa bari yoo hatanillee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabban haala isaatirraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubbulinsinee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubbulinsinee waliin mari'anne. Lakki wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra.
Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nam beeka barra. I know my people. Isin keessa akkanuma tosoon hammaare akka ajaa'iba biyya hundi osuma akkuma qorsoo tosoon isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet qo'anneet bilcheessineet tarsiima baafneet ummata keenya tokkoosineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galli kun irra laalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmanii kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii kana. Akka waan sargii kana. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan addabtaniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenya sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaaladha gara fuulduraatiin jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Meera